Akkam jirtu daawwattoota qophii biiftuu. Qophiin biiftuu keenya torban kana kan irratti xiyyeeffatu qophii qormaata kutaa 6ffaa 8ffaa fi 12ffaa irratti. Akka magaalaa Adaamaatti qophiin qormaata kutaa 6ffaa 8ffaa fi 12ffaa maal akka ta'e manneen barnoota mootummaa fi dhuunfaa irra sosocho'uudhaan daawwanneeti kan inni jiru. Manneen barnoota mootummaa magaalaa Adaamaa keessa jiran keessattis qophiin gahaa ta'uusaa duraboonni akkasumas barsiisonni manneen barnootaa dubbisne kan nutti himan. Haalli nuti itti barattoota kutaa 6ffaa fi 8ffaa bara kana qophii qormaataatiif itti qopheessaa jirru baay'ee gaariidha. Barattoota yeroo barnoota idileetiin alatti tiitoorii garaagaraa meekaappii garaagaraa waamuudhaan deeggarsa garaagaraa guyyaa sanbataa sa'aatii barnootaatiin ala waamneetiin hin deeggaraa jirra jechuudha. Kanaaf barattoonni keenya yeroo ammaa kanatti qophii gaarii irra jiru. Qormaanni illee gahee jira dhugaadha. Garuu ammoo akka mana barnoota kennaatti fakkeenyaaf yoo sii kaase qormaanni mana barnootaa kanatti kennamu qormaanni teestiin jira. Teestii waaniin teestitu battallee tokkoffaa lammaffaa akkasuma miidii faayinaaliin jira. Isa kana nuti barattoota keenya qopheessuudhaaf jalqaba irratti maal karoorfanne qormaanni mana barnootaa kana keessatti bahu yoo xiqqaate gaafii 60 jechuudha. Qormaanni battallee fakkeenyaaf gaafii 15 yoo ta'e kan qabamu barataadhaaf qabxiin qabamu 15 yoo ta'e nu ammoo 60 irraa baafnaa fi sanbooda gara 15tti gad deebinee barattoonni qophii qormaataa akka taasisaniif bifa saniin qopheessaa turre. Fulbaana kaasne akka isaan qabxii gaarii fidaniif tiitoorii barsiisaa gaafilee adda addaa hojjisiisaa qopheessaa jirra. Ammas immoo sababa adda addaatiin akka isaan barumsa addaan kutanii mana hin teenye haga qormaanni gahutti akka isaan baratan jajjabeessaa jirra jechuudha. Akka magaalaa Adaamaatti manneen barnoota mootummaa 118 kan jiru. Manneen barnoota 118 kana keessatti fulbaana irraa kaasee qophiin barnootaa gaarii ta'uusaa Daanaan itti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Yohaannis Mallasaarraa odeeffanneetii kan inni jiru. Bara baranaa mana barnootaa 477 magaalaa Adaamaa keessatti argaman keessatti baruuf barsiisuun naannoo barattoota 209 oliitiin gaggeeffamaa jira jechuudha. Manneen barnootaa kana keessatti yeroo baruuf barsiisuu gaggeessinu guyyoota 5 guyyaa barnootaa dabalatee tiitooriyaaliin ijoolleedhaaf meekaappiin adda addaa wiikandii irratti guyyoota sanbattan lamaan kennamaadha kan inni ture. Barnoota dabalataa kana kan nuun jalqabne ispeeshaalii barattoota kutaa 12 kutaa 6 kan warra kaanis akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Fulbaana irraa kaasneeti dursineeti jechuudha. Tireendii barreen gaddaa jiru irraati barana wanti nuun fooyyessine barreen gaddaa irraati xiqqoo laggoonee turre barana immoo fulbaana irratti qabxii keenya fooyyessuudhaaf jecha qabxii kutaa 6tiin barreen gaddaa naannoo 90 wayii kan fidne kan 8tiinis akkasii akka Oromiyaatti afuraffaarradha kan inni jiru kan 6 fi 8 kan 12tiin naannoo qabxii parsantii bara kan parsantii 12 ture barreen gaddaa 18.5 waan akkasiiti kan dhufe jechuudha. Barana immoo kana caalaa fiduudhaaf karoorfannee fulbaana irraa kaafnee ijoollee kutaa 12 kutaa 6 fi kutaa 8 kana irratti seeraan irratti hojjetamaa jira jechuudha. Barattoonni kutaa 12ffaa keessattuu akka ministeerri barnootaa ibsetti karaa onlaayiniitiin kennamaati kan inni jiru qormaatichi. Qormaanni karaa onlaayiniitiin kennamu immoo manneen barnootaa keessatti qophiin jiru maal fakkaata kan jedhu barattoonni giddugala tokkotti shaakala taasisaati kan isaan jiran. Keessattuu yeroo ammaa kana giddugala galma abbaa gadaa kan biiroo barnoota Oromiyaadhaa qopheessirratti kan nuti argamnu. Barattoonni manneen barnootaa magaalaa Adaamaa kana keessa jiran iddoo kanatti giddugalatti tokkotti argamuudhaan shaakala qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaatiif taasisaati kan isaan jiran. Barattoonni kun waan isaan jedhan qaban qophiin nuti taasisaa jiru qormaanni karaa onlaayiniitiin yookaan karaa intarneetiin kennamuun isaa qulqullina barnootaa keessatti barataan kamiyyuu of danda'ee hojjechuu akka danda'uu fi namni kamiyyuu waan ofii isaatii ifaaji akka argatu. Qophiin keenya bareedaadha. Nuti illee intiraansii egzaamiidhaaf baay'ee dubbisaa jirra. Isa saniif immoo qophii intiraansii egzaamii onlaayinii ta'e kanaaf kun har'a asitti argamneetu onlaayinii kompiitaraan shaakalaa jirra. Haala gaariidhaan qophiinis akkuma ilaaltan haala gaariidhaan xumuraa irraa qophiin keenya immoo imalaadha jechuudha. Ani akka dhuunfaa kootitti intiraansii egzaamii qoramuudhaaf
qophii haala gaarii irra jira. Wanni nama sodaachisu tokko illee hin jiru qormaata irratti. Bakka success taatetu gaafuma kan kee wanni uumaa kanuma achitti dareetti teessee qoramtu sani kitaabuma irraa kan ba'edha qormaanni. Teesseetuma dubbisteetuma waan inni siin jedhe waan si gaafate hubatteetu deebii kan kee samiis gochuu bichaadha. Homaa wanni nama sodaachisu tokko illee hin jiru jechuun barbaada. Manni barumsaa keenya akkuma manni barumsaa birootti tiitoorii garaagaraan qopheessee guyyaa guutuutti achitti ollaa nu barsiisaa ture. Lamaa egaa simisteera duraatirraa kaasee haga ammaatti qophii ajaa'ibaatti hojjechaa turre. Simisteera tokkoffaa hamma tokko xiqqoo laafaa turre amma lammaffaa irratti jabaannee simisteera duraas seerumaan baranne garuu yaa'u amma kan akkatti hin jabaanne turre. Amma simisteera lammaffaa kana garuu qabxii gaariis fidaa jirra. Qormaata moodeelii kanas immoo qabxii gaarii fidaa jirra akkuma argaa jirru. Qormaata intiraansii kanas immoo qabxii gaarii akka finnu abdii guddaan qabaanii barattoota keenyarraa abdiin kutuu hundumti isaatu mataa isaatti hojjetee aga beekan hojjetanii kan itti hafe waaqumatti itti nu guuta qabxii gaarii finna jedhee nan yaada. Barsiisonni manneen barnootaa magaalaa Adaamaa giddugala kanatti arginee dubbisnes immoo fulbana irraa kaasanii dhimma barattoota kutaa 12ffaa kanaatti xiyyeeffannoo kennanii hojjechaa ta'e kan isaan turan. Keessattuyyuu barnoota dabalataa tiitoraalii guyyoota sanbataa fi dilbataa dabalatee kennamaa isaa turuudha kan isaan kaasan. Keessattuu qormaanni kun karaa intarneetitiin guutumatti yookaan karaa onlaayiniitiin kennamuun isaa immoo qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu jedhu barsiisonni giddugala kanatti arginee haasofsiisne akka isaan yaada nuu kennan. Ministeerri barnootaa bara 2018 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran hunda isaaniitu guutumaan guutti parsantii 100 akka jedhamuun marsarii hawaasaatiin akka qormaanni biyyoolessaa kun kennamu gabaaseen nutillee barattoota mana barumsa keenyaa akka waliigalaatti akka isaan karaa onlaayinii kanaan qophaa'an sagantaa adda addaa qopheessuudhaan barsiisota ICT mana barumsa kennaa jiraniin akka yeroo baay'ee deddeebi'anii shaakalan keessattuu barataan baay'een isaa kompiitara akkaataa tuquun kan hin beekne baay'ata waan ta'eef isaan san akka gaafa qormaata san akka rakkanneef dursinee qopheessuudhaan mana barumsaa irratti akka isaan shaakalan sagantaa baafnee fi naannisaa turre jechuudha. Karaa onlaayiniitiin ta'uunsaa tokkoffaa hattummaa hir'isa jechuun warra laa garagalchuun sun baay'ee hir'ata. Itti aansuudhaan immoo addunyaan gara dijitaalaayizeeshinii taatee jirti already. So isaan immoo isa keessa galuudhaafis kanaan qoramuun isaanii baay'ee gaariidha jechaadha. Barataan hojjetee darbuu qaba. Barataan hin hojjenne immoo har'a dhaqee achitti rakkachuun qabu. Hanga hojjete nyaata waan ta'eef namni kamiyyuu baay'ee gaariidha jedhee tayyaala. Maaliif yoo jenne bifa walirra haatuun hin jiru amma. Olleedii abbaa waan xaaree argata waan ta'eef gamanaanis gamanisiis yoo laalle gama onlaayinii yoo ta'e namuu kama xaare kama sammuutti qabatee dhufe san bicha achi keessa godhee deema. Gama hannaa walirra waraabuun maaliin kun hin jiru. Kanaafuu namni hojjete san dhuguma hojjete san lafa kaa'ee deemaa jechuudha. Keessattuu akka magaalaa Adaamaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa guutumatti karaa onlaayiniitiin kennamuudha. Kan odeeffanne itti gaafatamaa itti aanaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Yohaannis Mallasaatirra. Keessattuu magaalaa Adaamaa kana keessatti giddugala 5 irratti qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kun karaa onlaayiniitiin kan isaan kennamu. Manneen barnootaa keessatti amma akka biiroo barnootaatii waliin ta'uudhaan bakka hanqinni kompiitaraa jirutti illee biiroon hanqina kompiitaraa qabnu fakkeenyaaf naannoo wanjii diimtutti kompiitara nu kenneera naannoo kompiitara 49 kompiitara qormaata kana baachuu danda'uu fi ittiin raawwachuu dandeenyu nu kenneera kan achi jiru irratti jechuudha. Isa kaan darbee kan seentarri biiroo barnoota Oromiyaa kanatti fayyadamna Adaamaa Yuunivarsiitii kan teeknikaaf ogummaatti fayyadamna kun deeggarsi taasifameera darbee barsiisonni ICT fi ogeessi keenya biraan hafanii jechuudha achi dhaabannee halkaniif guyyaa duukaa hojjechaa jirra jechuudha. Humna ibsaa duukaa humna teelee duukaa hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha akka waajjiraatti kan nu hojjennu. Guyyaa qormaataa ammumarraa kaasanii sodaa tokko malee of qopheessuu akka qabaniis ergaa isaanii kan dabarsan itti aanan itti gaafatama waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Yohaannis Mallasaa. Barattoonni guyyaa qormaataa jala ga'anii sodaa tokko malee of qopheessuudha kan isaan kaasan. Maatiin barataatti asirratti gahee olaanaa qabaachuudha kan isaan kaasan. Maatiin barattoonni manuma isaanii deddeebi'anii qormaata waan qormaataniif barattoota isaanii kunuunsa taasisuun guyyaa qormaataa san kunuunsa taasisuun barbaachisaa akka ta'e magaalaa keessattis barattoonni immoo yeroo sosocho'an guyyaa qormaataa
gama geejjibaatiinis hawaasni dursa kennuu fi akka qabus kan isaan nuuf dhaama. Maatiin barattoota isaa mana barnootaatti yookaan waajjira barnootaatti ergee biraa hafuutu hin ta'in ijoolleen kun haga guyyaa gaafa dhuma geejjiba isaanii sirreessee yeroodhaan daa'imman kaasee gara mana barnootaa akka isaan deeman yeroodhaan akka isaan waan taasisan barattoonni akka isaan of qopheessan gargaaruu qaba jechuudha. Mana galanii bulan ijoolleen qormaata qoramanii manadha kan isaan bulan akka duraa yuunivarsiitiin kan isaan bulan tiriitimantii barbaachisaa daa'ima isaaf gochuu qabaa jechuudha. Darbees hawaasni magaalaa keenyaa barattootaaf dursa geejjiba kennuu qabaa jechuudha. Geejjiba yeroo deeman barattoonni kun akka isaan qormaata deeman kan guyyaa kan isa 6 irrattis kan 8 irrattis naashinaal egzaamii yeroo tokkotti guutuu biyyaa irratti gaggeeffama waan ta'eef sa'aatiidhaan akka qormaata daree miti garaagarummaan qabu jechuudha manneen barnootaa irratti. Kanaaf hawaasi keenya yeroo barattoonni keenya qormaataaf socho'an guutuu magaalichaa keessatti dursee barataadhaaf dursa geejjibaa akka inni kennu asumaan waamicha koo dabarsaaf.